Eenyummaa Oromoo cabsuuf yaalii guddaan ta'aa ture. Ammas itti jiru. Jaalbooree Lammiin. Impaayerri Itoophiyaa gaafa ijaaramturraa kaasee biyya taatee jiraachuuf Oromoo aarsaa gochuun akka dirqama ta'etti fudhatamee hojjetamaa ture. Uummata kabajamaa fi guddaa kana immoo afaan qawwee qofaan cabsuun akka hin danda'amne baranii tooftaa humna tokkummaa uummatichaa cabsuu irratti hojjetame. Cabiinsa uummata Oromoo keessaa inni tokko cabiinsa sirna Gadaati. Oromoon sirna Gadaa akka bulchiinsa siyaas-diinagdee fi hawaasummaa qofa odoo hin taane akka onnee ijaarsa sabichaatti ilaala. Onnee ijaarsa sabaa kana jibbisiisuuf jedhanii sirnicha caccabsanii malaan sirna mootummaa jala galchanii gabaa hin malle keessa dhaabuun jaarmicha iyyuu ilaalcha bu'uuraa isaa irraa dhiibaniiru. Haalli kun itti yaadamee barootaaf sirna kana dhukkee keessa gangalchanii sammuu uummatichaa keessaa baasuuf hojjetamaa ture. Abbootiin Gadaa murtoo siyaasaa sirnichi dabaan kennuu irraa akka qooda fudhatan gochuun uummanni akka isaan jibbu ayyaantummaan irraa godaanuun akka humnaaf dhageettii dhaban jaalalaaf kabajaa uummanni Oromoo isaaniif qabu ajjeesanii sammuu uummatichaa keessaa baasuuf malaan hojjetamaa ture. Ittis milkaa'anii jiru jechuu dandeenya. Har'a sirni Gadaa Oromoo ayyaan qabeessi sun humni murtii kennuu isaa laaffatee gara sirna bulchiinsa aadaatti jijjiirame maqaan isaa qofti arraba Oromoo irratti hafe. Sirnichi gara meeshaa siyaasaa mootummaa abbaa irreetti geeddarame abbootii Gadaa ayyaantummaan baqate kaadiree mootummaa fakkaachaa jiru. Gochaan kun immoo gocha shiraa uummaticha waan inni jaalatuu fi tokko isa taasisuu irraa dhiibanii fageessuti. Eenyummaa fi sabboonummaa uummatichaa. Oromoo cabsuuf eenyummaa isaa cabsuun dirqama. Eenyummaa isaa cabsuuf immoo tokkummaa isaa cabsuun akka inni gandaaf godinaa yaadu gochuun murteessaa akka ta'e hubatamee hojjetamaa ture. Ammas itti jira. Godinoota Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko ofitti qabuun isa biraa immoo dhiibanii miira wal dorgommii gidduutti uumuun ilmaan abbaa tokko lagaan, kutaan, amantii fi gosaan akka walirratti ololu taasifameera. Tooftaa qoqqoodanii bulchuu mootummoonni abbootii irree barootaaf itti fayyadamaa turaniin eenyummaa Oromoo giddu galeessa sabaa irraa gara ilaalcha gandaa fi gosaatti gadi buusaniiru. Eenyummaa gosaa lallabuudhaan tokkummaan saba Oromoo akka miidhamu gochuu keessatti milkaa'aniiru. Eenyummaan sabichaa gara godinaatti gadi bu'e Oromoon bulchiinsa gosaa akka jabeeffatu barootaaf irratti hojjetameera. Sirni alagaa qaawwa sanatti fayyadame gidduu isaaniitti miira wal dorgommii uume gargar fageesse. Oromoonis beekee haa ta'u odoon beekin gocha kana babal'isuu keessatti qooda fudhateera. Yeroo ammaa kana immoo maqaa godinaa sanayyuu diiguun kilaastaraan qoqqoodanii waan Oromoon harkaa qabuu fi jaalatee jabeeffatu hunda harkaa harcaasuuf hojjetamaa jira. Inni kun adeemsa eenyummaa Oromoo ajjeesuun Itoophiyaanummaa ijaaruu keessatti qooda guddaa akka ta'e beekamaadha. Akka Itoophiyaanistoonni jedhanitti sabboonummaan Oromoo jaalala biyyaa yookiin jaalala Itoophiyaa balaarra buuse waan ta'eef Itoophiyaa akka biyyaatti itti fufsiisuuf sabboonummaa Oromoo cabsuun dirqama jedhanii hojjetu. Kanaaf immoo federaalizimiin sabdaneessaa fakkeessin kuniyyuu nuuf balaadha jedhanii yaaddoo himatu. Sabboonummaa Oromoo kana cabsuuf haleellaan aadaa, kan seenaa, kan afaanii fi qubsumaa akkasumas ilaalcha uummatichaa bu'uura irraa jeequun jibbamaa taasisuun murteessaadha jedhanii caccabsuun balleessuutti jiru. Dubbiin Oromiyaa kilaastaraan qoqqoodanii kallattiidhaan caasaa bulchiinsa giddugaleessaa waliin akka wal qunnamu gochuu kuni ka'umsi isaa sabboonummaa Oromoo caccabsuudha. Oromiyaa alaanfatanii liqimsuun ijaarsa Itoophiyaanummaa ariifachiisutti jiru. Lafa Oromoo saboota ollaa itti dulchisanii lafa qofa odoo hin taane Oromoollee lafa waliin akka qunxuratuuf Oromoof Oromiyaa garaa bal'attu tana adeemsa keessa xiqqeessuuf hojjetamaa ture ittis jiru. Kunis immoo akka fakkeenyatti Sumaalee, Hararii fi Amaaraa fudhachuu dandeenya. Maqaa magaalobsuun sochiin Oromoo lafa isaatirraa buqqisuuf deemamaa jiru kuni duula Oromoo eenyummaa isaarraa dhiibuu akka ta'e hubachuu feesisa. Oromoon lafa isaa akka qabeenyatti qofa osoo hin taane akka qaama eenyummaa isaatti ilaala. Aadansaa isaaf ulfoodha. Bitimaansaa isaaf ayyaantummaadha. Oromtichi dirree isaa jabeeffateet dirreen isaas isa jabeeffatti. Gaafa lafa isaa irraa buqqa'u siyaas-diinagdee isaa qofa osoo hin taane eenyummaaf hariiroon hawaasummaa isaa jeeqamuun aadaa isaa irraa fagaateera. Gaafa uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'u qonnaan bulaan gara hojjetaa guyyaatti jijjiirame magaalaa tajaajiluutti gore.
Hawaasni lafa isaa dhabe, siyaas-dinagdee isaa, eenyummaa isaa fi aadaa isaa dhiisee jireenya guyyaa irratti xiyyeeffate. Kun immoo uummatichi sabboonummaa caalaa hiyyummaaf xiyyeeffannoo akka godhu dirqeera. Gochaan kun immoo adeemsa keessa jireenya namoota dhuunfaa qofa odoo hin taane hundee ijaarsa sabaa akka jeequ hubachuu feesisa. Walumaa galatti sochii fi duulli riphisaan lafa jalaan uummata kanarratti deemaa jiru akka Oromoo tokkootti yoon ilaalu, Oromoo malaan giddugala gadaa fi sabaa irraa dhiibaa jiru. Sabboonummaa sabichaa hundee irraa laaffisuun adeemsa keessa eenyummaa sabichaa gaggabsuuf malaan hojjetamaa jira. Aadaa fi duudhaa uummatichaa bacancarsuun akka anniisaa dhabu gochaa jiru. Kun immoo waan Oromoon waliin qabuu fi isa tokkoomsu hunda adeemsa keessa laaffisuun eenyummaa Oromoo dhabamsiisuun amaaromsanii Itoophiyaa ijaaruuf kan qawween dadhabame malaan milkeessuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu namni hunduu hubachuu qaba. Lafti nama malee maqaa hin qabdu, qabaattus biyya hin taatu. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa fedhe jiraattuyyu Oromoon dhimma waloo irratti akka sabaatti waliin dhaabbachuu qaba. Eenyummaa isaa harka murna muraasatti gatuu dhiisee waloon tikfachuu qaba. Oromummaan jaarmiyaa siyaasas ta'e waan kamiitu ol ta'uu namni hundi beekuu qaba. Qabeenyi Oromoon waliin qabu lafaa fi eenyummaa isaa akka ta'e hubanne waan qabnu jabeeffanne kan hafte waliin haa barbaaddannuun dhaamsa kooti. Fayyaa ta'a.